keenya kabajanii bakka kanatti argamuu keessanii gammalleerra deebi'ee hunda keessan galateeffachuun barbaada. Galatooma ulfaadha. Asumarraa dursa osoo waa'ee fiilmii kiyyaa keessanii bira waan na mudate tokko isin himuu barbaada. Yeroo South Afrikaa deeme jechaadha. South Afrikaa akkuma isin beektan warra gurraachaa baay'ata. Nama ajjeesu hedduminaan jechaadha. Nama jechuudha. Nama nagaa ajjeesuu firii tokko filee namni ni du'a. Akkuma jalqabaa dhaqeen jechaadha. Suuqii riyaa kiyyaa tokkoon eeguu fi eegale dukkaana jechaadha. Kana booda namichi gurraachi tokko dhufee meeshaa nama dhufe guddaa wayiiti. Akkuma karaa gaa akkuma isa qabiyyuu furdaadha. Sigaaraa wayii irraa bitatee deebii waan maallaqa isaa jechaadha waan wayii hafe deebiseefi siliitti naanna'e. Siliitti naanna'ee caalu bareedaa jira. Ammallee siliitti naanna'e. Maal barbaada namichi kun illee nyaata rifatee namni jiru qubaa kiyya. Siliitti naanna'ee akka nama ciise dafee. Ingee nama ciise kaara namichi kun na yaada jedhee dafee ciise dha. Saboota suuqii keessaa iyya biyya nagaanee bara fiiganii dhufanii maali naanna'ee siliitti naanna'ee ciisee siliippiin riisiitii lama riisiitii naanna'ee kana biraan. Gara fiilmii kiyyaatti osoo hin darbin dura fiilmii kana dalaguudhaan dhugaadhaaf bu'aa bahii hedduu na mudate. Fiilmii kana bara 2014 yoo yaadate ta'e yeroo maastar pilaanii jalqabee galu sirba maastar pilaanii laafuma hojjeteen hidhameen ture hedduu illee miidhameen ture sana booda baqattee kan gara bosonaa kanan seene. Erga bosona seenee bosona keessatti kan barreessuu eegale caala jaallan kiyya biratti. Achitti eega barreessee Naayiroobii illee dhufe. Naayiroobii kanatti illee nu qabuuf dhufnaan asii illee baqatee Mombasa Tanzaaniyaa seenee Tanzaaniyaa irraa qabamee Mombasaatti deebi'e. Sana booda isii illee maallaqni kaffalamee jiraniin haga South Afrikaatti deeme jechaadha. Beelaaf deebi'uu rakkoo biyya keessa darbee jechaadha. Erga achi ga'es gadi hin teenye waan an danda'een uummata Oromoo kanaaf waa gumaachuun qaba jedhee yaaduu eegale. Fiilmii kana aadaa qabu jedhee gaafa gara fiilmii kanaatti seenus haalli fiilmii ittiin dalagan akka malee ulfaata biyya sanatti. Karaa irra deemtu irratti illee ni kaffalta. Bakka dhaabbattee hojjettu ni kaffalta. Mana bira dhaabbattu ni kaffalta. Akkasitti bu'aa bahii hedduu keessaa akkamitti kan gabbisee ibsu barbaadeedha jechaadha. Fiilmii kana warra DSTV irraa hojjetanidha warra waliin hojjette. DK jedha afaan isaa jechaadha. Maallaqa guddaadha hin dalage. Waan namni qabu jechaadha namni as keessa jiru fiilmii kana keessatti seenaa isaa immoo arga jedhee gaafadha. Waan Oromoo mudate kamiyyuu bifa naa danda'aman qixeera. Fiilmii kun Sirrii jedhama mata dureen isaa. Sirriin namni beekan jiru. Sirrii jechuun waan biraan gahamne tokko jechaadha. Waan akka malee hawwiitii gadi bira gahuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf yeroo gammoojjiitti mul'ata sirriin kun jechaadha. Istaantii faana yeroo deemtan wanti bishaan fakkaatee mul'atu yoo argitan ta'e yoo itti deemtan isin jalaa deemaa jechaadha. Sirrii jechuun sana waan bira gahamuu hin dandeenye jechaadha. Fiilmii kana dalaguu keessatti namoota hedduun dura cina dhaabbate biyya keessaallee namni dalage jira. Kanaadaa irraallee namni dhufee dalage jira. Beeljiyeem irraallee haala shumbii kan dhufee dalage. Taanzaaniyaa irraa namni dalage jira. Namni daayirekt godhee nama Taanzaaniyaatti dhalateedha Oromoo Booranaatti. Akkasumas daayirektii tokkoffaan mucaa Garriiti Kingii jedhama. Gosti Oromoo keessatti hin hirmaanne hin jiru jechaadha gabaabaadhumatti. Namoonni afaan Oromoo dubbatan hundiyyuu. Gara fuulduraatti illee fiilmii kana caalu dalaguuf hawwii qaba. Fiilmii kana bahaa irratti illee dalagamee jira Indiyaanoo Shenii irratti. Akkasumas
xiyyaaraan illee dalagamee jira. Fiilmii Itoophiyaa keessatti gammatti dalagame keessaa jira afaan fedhe iyyuu haa ta'u namni xiyyaaraa fi bahaawara dheeree Indiyaan Ooshenii dheeree kan namni dalage. Sanammoo kan hin godhee qabaatu osoo hin taane uummata Oromoo illee cina dhaabbate. Gariin ammoo gara hariiroodha kan tokko namni sindii jira namni akkasuma nagargaarii tokkonis warnaa liqiidhaan illee nadarasiisan ni jiru. Isaan asuusin tokko lama. Gabaabaa ammoo seenaan fiilmii kana fakkaata. Dabalataan yaadni ani dubbachuu barbaadu waa'ee tokkummaa keenyaati. Yeroo hedduu gaafa seenaa keenya dubbannu jechaadha. Ani ilmaan Waaqoo guutuuti. Ani ilmaan Jaarraa Abbaa Gadaatee Angoota. Ani ilmaan Abishee Jarbaatee. Ani ilmaan Waaqoo guutuuti. Hin jedhina. Isinillee Waaqoo guutuu kana argama. Jechuun mirga qabdu, jechuun illee qabdu, garuu namas abbaa keetiin of faarsuu qabdu. Ofii keetiif akka abbaan kee ta'e sana taatee goota taatee saba kanaaf bu'aa buusuuf akka saba kanaaf waa dalaguu qabda. Ani akkasitti ilaala. Dabalataan ammoo yeroo hedduu yoo namni fakkeenyaaf waa balleessi waa xiqqoo fa'aa itti mufattanii abaluu galtuudha abaluu asii waa kana balleessee abaluu kana godhee hin jedhina ofii keessa biroo keessa jiru. Yeroo hedduu wal cinaa Oromoo yookaan dhagaa tokko Oromoof hin darbannetu Oromoo gaddatee waa qaba. Sun immoo nama galuuf karoora hin qabne illee akka uummata Oromoo kana galuu godha. Sossobanii ofitti deebisuu qabna malee nama takka gantuurraa afaan akkasii abaluu akkasii yoo jennee jala ofirraa fageessaa deemna. Garuu ofitti deebisuu qabnaan nama tokko ofirraa hir'isuudha. Yoo ofitti dabalee tokkummaa keenya cimsinee gaariidha jedhee yaadataa kiyyaatti. Kana caalaa sa'aatii qabachaa jiru bal'inaan booda walitti deemu.